Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Hiriirri mormii murtee mootummaa biltiginnaa mooyyaalee fi aanota naannoo Oromiyaa 14 Oromiyaa irraa muruudhaan naannoo 5 jala galchuu mormu har'as babal'atee itti fufee jira. Akkasumas qaamonni garaagaraa hawaasni Oromoo bal'aan dhaabbileen siyaasaa, hayyoonni siyaasatii fi xiinxaltoonni siyaasaa Oromoo dhimmicha kana mormanii jiru. Hayyuun Oromoo tokko murteen kun murtee shira hedduu of duubaa qabu jechuudhaan tokko lama jedhee tarreessee jira isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffame irratti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuu isaa isiniin kenna. Guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu kunooti. Murtee yookaan labsii mootummaan biltiginnaa mooyyaalee fi aanota Oromiyaa 14 Oromiyaa irraa muranii maqaa caaseffama haaraa jedhu dahoo godhatuudhaan naannoo 5 jala galchuu mormiin cimaan isa mudatee jira. Mormiin kun qaamota garaagaraa irraa kan isa mudate yoo ta'u mootummaan naannoo Somaalee aanaalee 14 caaseffama bulchiinsa haaraa jedhu jalatti dabaluun aanaalee isaa duraan 95 turan 109tti guddisuu erga labsee boodadha. Qaamonni labsii kana morman hawaasa bal'aa Oromoo daangaa hanga daangaatti hayyoota Oromoo xiinxaltoota siyaasa Oromoo akkasumas dhaabbilee siyaasaa Oromoo yoo ta'an adda bilisummaa Oromoo labsiin kun labsii weerara lafaa Oromiyaa irratti labsame jechuudhaan dura dhaabbatee jira. Uummanni Oromoo guutumaan guutuutti keessa fi ala xiqqaa fi guddaan dhiiraa dubaraan dhimmi kun dhimma weerara Oromiyaa irratti labsame jechuudhaan tokkummaa fi sagalee tokkoon mormanii jiru. Akkasumas bakkoota garaagaraatti hiriira mormii bahuudhaan sagalee dhageessisanii jiru. Hayyoota fi xiinxaltoonni siyaasaa Oromoo labsii kana labsii shiraatti jechuudhaan kallattii garaagaraatiin hiika itti kennanii jiru. Hayyuun maqaa isaanii akka hin dhoofne nu gaafatuun yaada nuu kennan tokko sirni biltiginnaa shawwadamee jira jedhanii jiru. Yeroo ammaa kanatti Oromoon tokko ta'ee jira. Gama tokkotti dhufee jira. Kana bittinneessuu fi shira xaxame jechuudhaan kan ibsedha. Gocha hammeennaa yeroo irraa gara yerootti uummata irratti raawwataa jiraniin uummanni Oromoo gama tokkotti dhufaa kan jiru akka ta'e kan arge mootummaan biltiginnaa yeroo ammaa kanatti uummata kana bittinneessuu fi lafa isaa kana muree naannoo 5 jala galchuun isaa uummata ollaatiin kallattii hundaan uummata Oromoo walitti buusuun humna isaa bittinneessuu barbaadeeti jedhee jira. Yaadni mootummaa yaade kun immoo faallaa ta'ee jira. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana dhimma kana kallattii tokko irratti dhufee tokkoomee dhimma kana mormataa jira jedhee jira. Kun immoo shira kallattii kanaan xaxame ganamumarraa kasaarsee jira jedhee jira. Kanaaf akka inni yaade hin taane mootummaan biltiginnaa shawwadamee jira jedhee jira. Hayyuun kun itti dabaluunis dhimmi lafaa Oromoof dhimma lafeeti. Galfata ba'aa seenaati. Qabxii ijoo mirga abbaa biyyummaati. Ibsituu eenyummaa Oromoo fi Oromiyaati. Jaarran keessa jirru jaarraa 21ffaadha. Lafa taakkuu takkaa muranii yeroo ammaa kana qaama biraatii dabarsuun kan hin yaadamne. Mootummaan kallattii kanaanis shawwadamee jira jedhanii jiru. Mooyyaaleef daangana Oromiyaa Oromoof ulaa galaanatti kanaan qoosuun jaarraa 21ffaa keessatti hin danda'amu. Daldalli siyaasaa karaa kanaan dhufuus bu'aan isaa kasaaradha jedhee jira. Qabxiin lammaffaa fi xiyyeeffannaa cimaa barbaadu Oromoon beekuu fi irratti xiyyeeffatuu kan qabu labsiin lafa Oromoo kutanii naannoo biraatti kennuu kun ajandaa bocamee dhimmoota garaagaraatiif gadi kenname akka ta'e beekuun barbaachisa jedhee jira. Asirratti waa lama qofa kaasa. Tokkoffaa rakkoo keessa galanii fi muddamsuu keessa galan ittiin tasgabbeessuuf akka ta'e inni biraa immoo ajandaa Oromoo tuttuqan ilaaluuti. Ajandaa kana duuba immoo dhimmi jiru dhimma Oromiyaa diiguuti. Oromiyaa diiguuf karoora waan qabaniif uummata Oromoo ittiin tuttuquu fi maaltu bayaa laaluuf akka ta'e beekuun dirqama jedhee jira. Kunis Oromoon waca guyyaa 2 fi 3 manatti kan deebi'u yoo taate kan of hin kabachiifne yoo ta'u taate murteen Oromiyaa kukkutuun naannolee hunda jalatti galchuudhaan Itoophiyaa bahaa, Itoophiyaa giddu galeessaa, Itoophiyaa kibbaa, Itoophiyaa dhihaa jechuudhaan maqaa isii balleessuu fi hojiitti hiikuu fi karoorfame jedhee jira.
Qaamni labsii kana morme inni bira uummata naannoo Somaalee yoo ta'u, uummanni naannoo Somaalee muraasni labsii kana deeggaruudhaan humnoota mootummaa wajji ta'uudhaan weerara raawwachuuf qopheessaa kan jiranii fi haleellaa raawwataa kan jiran yoo ta'anillee uummanni bal'aan labsiin kun shira uummata Oromootiin walitti nu buusuu fi shirame malee uummata Somaaleetiif yaadamee miti jechuudhaan kan mormatan. Fakkeenyaaf uummanni naannoo Somaalee zoonii Afdeer magaalaa Hargelletti hiriira ba'uudhaan sagalee dhageessiseen isa kana mirkaneessee jira. Kun akkuma jirutti ta'e hiriirri mormii har'as bal'atee itti fufee jira. Guyyaa kaleessa magaalaa Yaabal'oo, magaalaa Moyyaaleetii fi magaalota biroo hedduuttis gaggeeffamaa kan oole har'as itti fufuudhaan gara magaalota birootitti babal'atuudhaan itti fufee jira. Magaalota har'a hiriirri itti gaggeeffamaa oole keessaa muraasni magaalaa Nageellee, magaalaa Dubulluq, magaalaa Meeggaa akkasumas magaalaa Borboritti kan ta'e yoo ta'u, magaalota biroo hedduuttis gaggeeffamaa kan jiru akka ta'e beekamee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Boorana Bahaa Aanaa Dhaahis kan dhiyootana hidhattoonni naannoo shanii dubartoota itti fixan dubartoonni hiriira ba'uudhaan mormii dhageessisanii jiru. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geette manguddooleen araaraa marsaa biroo gara naannoo Tigraayitti imaluun marii gaggeessuun dhagahamee jira. Manguddoonni araaraa tibba kana yookaan marsaa kana gara Tigraay imalan kan miseensota jaarsolii biyyaa abbootii gadaa fi bakka bu'oota hawaasa daldalaa kan hammate yoo ta'u, hooggansa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay fi bakka bu'oota qaamolee hawaasaa garaagaraa waliin magaalaa Maqaleetti marii gaggeessuun dhagahamee jira. Garuu waan milkaa'aniin fakkaatu jedhama. Sababni isaas mootummaan Itoophiyaa ka araaratti amanu akka hin taane akkasumas araara dahoo godhatuudhaan maqaa araarattiin nu sobe yeroo bitatuun of ijaare boodarrammoo nutti garagala jechuudhaan ka isa hin amanne akka ta'e jaarsummaa kana dura turerraa hubatamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffame irratti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argatu beeksisee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa jechuun adoolessa 27 2025 kaaba Oromiyaa godina Wallootti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Godina Walloo aanaa baatetti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasisee fi hedduu addunyaa kanarraa battalumatti godaansisee hedduu madoodha adabuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haleellaa kana kan raawwate mooraa waraana mootummaa irratti yoo ta'u, mooricha guutumaan guututti hojiin ala akka taasisee fi humnoota mootummaa godaansaa fi madoorraa hafte gugsee keessaa yaasuun galaa hedduu irraa booji'ee jira jedhamee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kibba lixa Shaggaritti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun adoolessa 27 2025 godina Shawaa kibba lixaa aanaa Sooddoo Daacii ganda Garagateessa jedhamutti galgaleessuun humnoota mootummaa irratti yookaan raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa cimaa kan raawwatee fi miidhaa guddaa irratti kan dhaqqabsiise akka ta'e odeeffannoon gara sirraa nu geette ibsitee jirti. Haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu madeessuu odeeffannoon gama sirraa nu geette ibsitee jirti. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii lixaa aanaa Galaanatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Gujii lixaa aanaa Galaana ganda Saphallootti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansise kan hafan madeessuun akkasumas meeshaalee waraanaa irraa hiikatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame kana wal qabatee gama mootummaati maalti jedhame waan jedhu gama mootummaati odeeffannoo argachuuf yaalaa turrus odeeffannoo gama mootummaati argachuu hin dandeenye yeroo itti aanutti yoo arganne qabannee kan dhufnu ta'a. Akkasumas har'as lolli bakkoota garaagaraatti kan itti fufe akka ta'e odeeffannoo nu ga'ee jira yeroo itti aanutti qabannee dhufna. Oduu biyya alaatiin konkolaattonni deeggarsa namoomaa fe'an Masrii irraan gara Gaazaa seenanii jiru. Dhaabbanni Baatii Diimaa Masrii konkolaattonni fe'umsaa 100 ol kanneen harcee toonii 840 fi nyaatawwan gosa adda addaa toonii 450 dabalatee nyaata toonii 1,000 fi 200 ol fe'an Gaazaa dhaqqabuun himamee jira. Yeroo konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'an kun Gaazaa dhaqqabanitti lammiileen Gaazaa beelarra turan konkolaattota saamanii jiru. Kaleessa konkolaattonni konkolaataa fe'umsaa irra caalan isaanii daakuu kan fe'an yoo ta'u, daakuun kunis namoota nagaa abdii kutatan irraa fudhatameera jechuudhaan
saamicha raawwatame balaaleffatanii jiru. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadhe kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Barisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan immoo hawwii kenna nagatti nu tura.